jirachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hundi. Harka fuunee jirra dhaggeeffattoota keenya dhimmi har'a irraa marachuuf deemnu yookaan dhimmi irraa dubbachuudhaaf deemnu Oromtichi sabboontichi Oromoo gidduutti dhalatee Oromummaa isaatiif yookaan beekumsa qabuu fi dandeettii qabuun saba koo yoon tajaajila nama jedhudha. Maarree har'a wanti irraa mari'achuu deemnu waa'ee dhimma waldaa tokkummaa uummata Oromoo yookiin guutuu addunyaatitti dhaabbate kana waa'ee kanarraa dubbachuuf deemaa jirra. Maarree itti dhiyaadha waan tokko kan mari'annu ta'a. Kanaafuu maarree namni waldaa kana qindeessi yookaan kan waldaan kun saba isaatiif akka oolu namni tajaajila qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Waldaa kana keessatti bakka hangaa margaa nama dhimma kanarratti yeroo adda addaatitti waan adda addaatiin ijaaruuf tattaaffii guddaa itti godhaa ture. Maarree har'a maal akka ta'e mee gara bakka hangaa margaattan si fudhadha na wajjin tura. Bakka hangaa margaa baga nagaan dhuftee gara gaaffii deebii kootitti. Atillee baga nagaan eegdee. Mee bakka hangaa margaa eessatti dhalate eessatti guddate mee dhaggeeffattoota keenyaaf of ibsi. Ayyee ani kan hin dhaladhee guddadhe Ambootti. Amboorraa Amboo walakkaarraa xiqqoo kiiloomeetira 15 ba'a bakki dhalootaa suni Altufa jedhama. Sana booda haalli barnootaa isaallee jiruuf jireenyaas Ambuma ture. Yeroo murtaa'e booda immoo Finfinnee jiraachaa ture. Akka waliigalaatti jireenya dhuunfaa jechuun hojii mataa keessi qaba ture. Daldala adda addaa qaba ture. Mana uffata aadaa, mana muuziqaa, waan akka viidiyoo waraabuu akkasumas immoo yeroo lamaan tokko baandii hawwisa Oromoo dhaabeen ture. Haa ta'u malee kanaan wal qabatee rakkoo adda addaatu ture. Jiruuf jireenya irratti ulfaataa ture. Yeroo adda addaa midhamaa ture. Dhumarratti yeroo jiruuf jiraachuun koo ulfaataa ta'e argametti lubbuu koo baafachuudhaaf biyyaalee amma gaa Neezerlaandiin jira jechuudha. Dhimmi har'a irraa mari'achuuf deemnu yookaan dhimma waa'ee waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaatti qindeeffame kana waldaa kana situ qindeessee jechuun dhagaa gara adda addaatiin odeeffannoo akka qabutti. Mee waldaa kana akkamitti qindeessuu dandeessi? Mee waldaa kana akkamitti bu'uureessuudhaaf yookaan saba akka oolutti maaliif yaadee waan kana hundeessuus dirqama? Yaa egaa maalinni yeroo baay'ee rakkoo keenya furuudhaaf jechuudha. Rakkoo akka sabaatti qabnu jechuudha. Gabrummaarraan kan ka'e rakkoo adda addaa qabna akka uummata Oromootti. Rakkoon adda addaa suni gabrummaan uun kaanee ammallee nurraan qabu jechuudha. Gabrummaa sana ofirraa kaasuuf immoo sabni Oromoo jabaatee hojjechuu qaba, jabaatee qabsaa'uu qaba. Kanaaf yeroo baay'ee uummanni Oromoo tokkummaa gaafata. Waggoottan 25 darbaniif uummanni Oromoo tokkummaa gaafata. Tokkummaan sun immoo tokkummaa jaarmiyoolee siyaasaati. Jaarmiyooleen siyaasa Oromoo tokko ta'anii sabni Oromoo tokko ta'aa humna qabaataa diina ofirraa kaasasa jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee ani garuu filannoo biraa fudhe jechuudha. Kan jaarmiyoolee siyaasaa akkuma jirutti ta'ee hawaasummaadhumaan akkuma uummataatti sabni Oromoo bakka jiru caasaa tokko jalatti akka ijaaramu jechuudha. Warri jaarmiyoolee siyaasaas siyaasa isaanii ni gaggeessu. Garuu akka sabaatti immoo biyya keessaa isaa ta'u biyya alaa bakkuma uummanni Oromoo jirutti ijaarsa waloo akka qabaatu yaadee waan sana bu'uursee jechuudha. Waldaa kana situ bu'uurse moo nama biraatu bu'uurse? Akkamiin bu'uurfame? Waa'ee bu'uura isaa kanarraa yookaan waa'ee wiixina isaa kanarraa mee nu taphachiisi? Lakki armatu bu'uurse calqaba bara 2007 ture yaada bu'uuraa kan hin dhiyeesse waggaa 10 kana jechuudha. Yeroo sanatti adda bilisummaa Oromootiif hin kenne ture akka pirojektaatti. Maaliifin anis karma sanaan qooda fudhachaa ture waan ta'eef kan immoo jabaatee hojjetaa jiru adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef akka kennaattan adda bilisummaa Oromootii pirojekta kana dhiyeessee ture. Akka kunyaa Neezerlaanditti xiqqoo ishii lafarra harkifatee hojii badoolle sana boodas immoo Jarman Frankfurt walgahii guddaa ture walgahii miseensota Awurooppaa abaa'oo miseensota Awurooppaa jechuudha. Sana irratti illee ibsa jechuudha.
akka pirojekta cimaa kan qopheessee sun immoo qabsoo Oromootiif uummata Oromoo faayidaa guddaa kennuu akka danda'u ibsee garuu hojiirra ni oolle jechuudha. Harkifannaadhumatu ture. Sana booda ani miseensummaa sana keessaa miseensummaa adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'een kan of danda'e faawundeeshinii jaarmiyaa of danda'e socho'u dhaabee jechuudha. Jaarmiyaa waa toga waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa jedha. Tokkummaa kana ijaaruudhaaf immoo anuu seera qabeessa ta'uu qaba jechuudha. Socho'ee amma fakkeenyaaf biiroo adda addaa deemee qaama adda addaa dubbisuudhaaf bakka adda addaatti sagantaa gaggeessuuf walga'iidhaaf galma qabuun barbaachisaadha. Namootuma adda addaa waliin haasa'uuf atuu seera qabeessa ta'uu qabda jechuudha. Kanaaf waa togaa sana ijaaruudhaaf maqaa Oromummaa Faawundeeshin jedhuun eeyyamni bara 2009 baase jechuudha mootummaa Neezerlaandii. Wantiin irraa beekuu barbaadu tokko yookaan uummanni Oromoo wanti hubachuu qabu waldaa kanarraa. Waldaan kun hundeessee bakka hangaa margaati beekamaadha. Erga hundeessitee akka sabaaf oolu sabaaf kennite jechuudha. Waldaa kana erga sabaaf kennite kaayyoon waldaa kanaa maali? Maal hojjetamee gaheen inni achi keessatti waan hojjechuu danda'u mee natti himee ibsi. Ijoon guddaan uummata Oromoo ijaaruudha caasaa tokkoon sirna waloo tokkoon uummata Oromoo ijaaruudha. Sana keessatti caasaa adda addaatu jira jechuudha. Saba tokkoof waan barbaachisu dinagdeen, aadaan, hawaasummaan, mirgi namoomaa, dhimmi dargaggootaa, dhimmi dubartootaa waa hedduudha jechuudha. Waan saba tokkoof barbaachisu hunda caasaa adda addaatiin tajaajila akka kennutti jechuudha kan yaadan jechuudha. Xiyyeeffannoo keessattuu gargaarsa namoomaa yeroo baay'ee namni keenya biyyatti miidhamaa jira. Maatiin irraa hidhamaa jira, irraa ajjeefamaa jira. Atattamaan gargaarsa gochuudhaaf sirriidhaan ijaaramuu dhufeessa jechuudha uummanni Oromoo. Warra saba Oromoof jedhanii hidhamtoota siyaasaa jechuudha. Mirga isaaniitiif falmuuf illee humna nu barbaachisa, ijaarsa nu barbaachisa, dinagdee nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf kallattii adda addaadhaan akka namni dandeettii adda addaa, muuxannoo, beekumsa adda addaa qabutti dameeleen adda addaa dhaabbatee karaa sanaan saba keenyaaf tajaajila gahaa akka kennuuf jechuudha kaayyoon isaa jechuudha. Kana keessatti namni Oromoo ta'e umuriin isaa 18 namni guutuun hundumtuu miseensatti ta'uu danda'a. Miseensummaan daangee ni jira. Miseensummaan daangee kanii namni miseensa OPDO ta'e yookiin immoo mootummaa Itoophiyaaf kan hojjetu miseensa jaarmiyaa kanaa ta'uu hin danda'u jedha. Kana alatti namni Oromoo eessayyuu jiraate waldaa kanatti miseensa ta'uu danda'a jechuudha. Guddaa galatoomii mee wanti guddaan tokko fakkeenya wantiin karaa adda addaatiin dhaga'u dhimma kana irratti dadhabe kan qindeessi kan hundeessisi erga hundeessite saba keetiif kennitee saba kee bira ga'ee akka tajaajila kennu abdii irraa qabda gara fuulduraatti wanti kun akka inni bal'atu ati mee namoonni biraa waan kanaan socho'aa jiru namoonni waan kanaan bakkaa bakkatti akka inni maqaa biraatti baafataniiti socho'uu danda'u maqaan kun karaa seera qabeessaatiin biyya kana keessatti fakkeenya biyya Niizerlaand keessatti hundeessite erga biyya kana keessatti ati hundeessite namoonni biroo waan kana akkamiin godhaa jiru mee akkamiin sochaasaa jiru maaliif sochaasan? Yaa egaa isaaf itti deebinaa gaaffii na gaafattee fi eeyyan yeroo ammaa kanatti qaamoleen lama sochii wal fakkaataa gochaa jiru Ameerikaa keessatti jechuudha. Global Gumii Oromiyaa akka jedhuu fi Oromoo Leadership Convention akka jedhu gareen kun lamaan maqaa adda addaatiin yaaduma wal fakkaataa yaaduma Oromummaa Faawundeeshiniin wixineesse yookiin immoo waa togaadhaaf wixineeffame kana qabatanii socho'aa jiru jechuudha. Akka waliigalaatti yaadni bu'uuraa maalinni hawaasummaadhaan uummata hundayyuu caasaa ammata ijaaruu isa jedhudha. Keessa isaa immoo akkasuma sochiin adda addaa caasaan adda addaa ni jira jechuudha. Kanarraa wanti adda ta'e maqaan jijjiiramee keessa isaas immoo wanti tokko tokko edii ta'uu danda'a akkaataa namni tokko ibsuu fi kan biraa ibsuu kan barreen gaddaa bahee bara dhufu bahu tokko miti namni haaluma yeroo irratti waa keessa isaa fooyyessuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti waan kanaan sochii gochaa jiru
Anis immoo miidiyaa adda addaa irratti mormiin qabu ibsaatan jira. Maaliifini ijaaruu isaanii miti kan hin mormaa jiru. Ijaaruu isaaniitti baay'een gammada socho'uu isaaniitti. Haa ta'u malee waan kanani waggoottan 10 darbaniif keessattuu waggoottan 9 darbaniif ifaan ifatti sochii adda addaa gochaa ture. Xiyyamatti baasee tattaaffii adda addaa gochaa ture. Ijoollee Oromoo baqattoota Oromoo kan Keeniyaa keessatti illee rakkoo adda addaa keessa jiran qabshiin gargaaraa ture. Sochii adda addaa sochii mul'ataa jechuudha. Wanti godhamu kun immoo hojjetii miti weebsaayitii irra jira, marsariitii adda addaa irra jira, iimeelii adda addaa namoota adda addaatiif faca'aa jira. Dhugaa kana otoo quba qabanii otoo beekanii akka wanti kun hin jirreetti akka waan ofii uumanitti fuudhanii socho'aa jiru jechuudha. Yeroo ibsa kennan miidiyaa adda addaatti waan wal dhawwa'ee ibsu. Doktorri tokko maal jedhaa? Yaada kana kaaba Ameerikaatti uumame. Oromoo kaaba Ameerikaa jirantu yaada kanarratti walii galee keessattuu waggoottan lamaan darbe rakkina Oromoo mudate irraan kan ka'e walitti dhufeenya keenyaa fooyyeffannoodhaanii yaada kana walii galanii kan jedhudha. Kan biraa immoo doktorri tokko immoo kan jedhu kun kaaba Ameerikaa miti Awurooppaa keessatti dubbatamaa ture jedha jechuudha. Yeroo biraa immoo miidiyaa biraa irratti tokko maal jedhaa lakki tureera waan kana yeroo dheeraadhaaf itti hojjetamaa ture. Ammas haaluma wal fakkaatuun waan wal faalleessu. Lakki bara 2009 yaadni kun calqabe kan jedhu jechuudha. Kun wanta wal dhawaa jechuudha. Kana jechuun maalinni dhugaa kana amanuu irra jechuudha. Dhugaan kun maalinni ilaalchi kun aayidoloojiin kun kan hundeeffame kan seera qabeessa ta'ee socho'aa ture. As Neezerlaandi keessatti anatu hundeesse dhugaa kana fudhachuurra abbaa biraatti barbaadaa jiru jechuudha. Takka Ameerikaa keessa barbaadu, takka Awurooppaa keessa barbaadu. Ufiin ana jechuun dandeenye maaliifin bakka sanatti itti ulfaate. Anatu qopheesse jechuun dandeenye garuu rigiitti barbaadaa jiru nama biraa jechuudha. Kanaaf dhugaan kun akka hin jallanne yeroo ammaa kana miidiyaa adda addaa irratti uummataaf ibsaan jira. Isaanis immoo warri koree qindeessitu waan kan hubatanii akka sirreessan gaafataa jira jechuudha. Galatoome, mee wanti bira darbuu hin dandeenye tokko yeroo adda addaatti fakkeenyaaf waldaan kun qophiilee adda addaa qopheessee beekaa biyya Niizerlaand kana keessatti? Yeroo adda addaa qophii taasiseera. Calqaba erguu calqabnu asoo mana koo keessatti ture namoota hedduu kan waamamaniin garee garaagaraa keessaa jechuudha. Garee garaagaraa keessaa akkuma hubannoo calqabaatiif jechuudha. Namoota 22 turan kan yaadichatti qooddatan jechuudha. Maqaan isaanii guutuun jira. Eenyu akka irratti hirmaatanii yaada maalii irratti akka hirmaatan gaaffiin akkamii mariin akkamii akka ture ni jira. Sana booda magaalaa Dabiilti keessatti sagantaa yeroo galma guddaa keessatti sanarratti mariin ni jira. Haaluma kaayyoo waatu gaadaalchisee mariin uummataa tureera. Kan biraa waltajjii irratti immoo aartistoonni sagantaa bashannanaa dhiyeessanii turan jechuudha. Aartistoota 3tu ture. Tokko Hangaatuu Baalchaa, tokko Haabtaamuu Guyyoota, kan biraa immoo Gadaa akka jedhanii yookiin Abbaa Gadaa akka jedhanii gaaddisaa. Isaan kana sadantu waltajjii sanarratti hirmaachaa ture. Sagantaa bareeda ture jechuudha. Akkasuma yeroo biraa Amsterdam keessatti illee yeroo Profeesar Mararaan affeeraman qopheessineerra sagantaa Beeljiyeem keessatti sagantaan qophaa'eera. Bifa adda addaatiin Jarman, Düsseldorf, Noorweey, Oslo keessatti wanti kun akka nama qaqqabu akka namni hubatu tattaaffii adda addaa sagantaa adda addaa raawwataa ture. Mee wanti bira darbuu hin dandeenye tokko yeroo adda addaatti fakkeenyaaf waldaan kun qophiilee adda addaa qopheessee beekaa biyya Niizerlaand kana keessatti? Yeroo sana akkuma haalli kennataa ta'etti wanta murtaa'ee ji'ammanaa keessatti kun ta'een akkuma haalli mijuu ta'etti yeroo tokko tokko sagantaan adda addaa kan biraa jiraachuu danda'a akka walirra buune haala namootaafis mijuu ta'utti haala sanarratti fudhatamu. Mee fakkeenya yeroo sagantaaleen kun qophaa'u yookaan akkaataan sagantaa kanatti qophaa'an baajata barbaachisaa. Baajata kana immoo waldaan kun of danda'ee socho'aa jira moo uummata Oromootu gargaarsa godhee sochoosaa jedhamee ibsa? Kuni baay'ee waan namatti hedduu dhaga'amuudhaaf qaamni biraa fuudhee socho'u. Kana irratti hedduun baasii guddaa godhachuudha.
fakkeenyaaf eeyyamuma baafachuudhaaf jechuudha biyya kanatti faawundeeshinii Stichting jedhu biyya Neezerlaandii keessatti eeyyama faawundeeshinii baasuuf qofa yeroo 700 ol kaffaltu. Akka daldala isa kaan callifteetuma galmooftaa waan biraa kun daldala miti faawundeeshiniidha. Yeroo 700 ol kaffaltu jechuudha guma calqabdu jechuudha. Sana booda egaa baasii adda addaatu jira jechuudha. Weebsaayitii hojjechuun jira. Namoota gargaara akkuma isin jedhe keenya namoota hedduu gargaaraa ture. Yogguu sagantaan jiru galma qabuun jira. Galma sana keessatti waan nyaata waan dhugan qopheessutu jira. Artistoota wanta kaffalamutu ture. Angaatullee ugas tolumaa tajaajila kennite isaan kaadhi garuu xiqqaattus kaffalameera. Akkasumas magaalaa adda addaa biyya adda addaa guu deemamu kun Beeljiyeem deemu, Jarman, Noorwee guu deemu geejibaaf illee baasii guddaatu ba'aa ture jechuudha. Akka waliigalaatti waan kana guddaan eegalee baasii adda addaa gara yeroo 6,000 hanga 7,000 itti balleesseera jechuudha. Sana kiisuma koo keessaa waanuma ittiin jiraachuu qabu, waanuma ittiin nyaachuu qabu, ittiin uffachuu qabu irraa qusadheetan hir'iseetanii hojii sabaa oolchaa ture jechuudha. Otoo jabaatee sana booda tarii uummannis gargaaruu danda'a, pirojektiin adda addaa hojjetamuu danda'a. Garuu haala tokko tokkoon sochiin jabaan hin godhamne, galii wayii yookiin pirojektii wayii hin godhamne sana waanumaan qaburraa hir'iseetan akkasitti hojjechaa ture jechuudha. Wanta kana organization kun guddaadha sabaaf hojjettee bakka buutee jechuudhaati. Namni tokko akka waan kana hojjettuuf yookaan akka waan kana qindeessitu namni gorsallee yookaan yaadallee deeggarsa si godhe jira. Jechuun egaa ilaalaa asirratti wanti si godhu warra tokko jira yeroo adda addaatitti fakkeenya wantoonni baajataati baafu kana keessa akka nama tokkootti wanta ittiin jiraachuu dandeessu tokko irraa hamma tokko kalkuleet gootee saba kootiif kun ta'uu qaba jettee dirqama keetiif waan kanatti dhufte jechuudha. Namoonni si gargaarsa godhanii yookaan akka ati waan kana jajjabaatu wanti kun gara fuulduraatti akka inni mul'ata ta'ee mul'atu saba biratti si bira dhaawatan jiru. Bifa adda addaatiin aga tokkodhuma jira amma fakkeenyaaf karaa maallaqaa gana ibsuun danda'amu fakkeenyaaf akkuma jedhe gara 6,000 balleesseera. Namarraa oon argattee Neezerlaandii keessaa namni tokko 50 tokko 20 tokko 50 argatte jechuudha namarraa. So kana agaran argatte dubbachuun si dhiba jechuudha. Akka biraa yogguu sagantaan sun eegalamu namoonni yaadicha sirriitti fudhatanis ni jiru. Yaadni kun yaada gaariidha. Jabaachuu qaba jedhanis ni jiru. Kaan immoo yaadni kun ulfaataadha akkamitti ta'uu danda'a wanta akkasii kun maal jechuudhaan kan akka biraatti hubatan ni jiru. Egaa gargaarsa guutumaan guutuutti gargaarsa guutuu ta'e kennuun ulfaataadha. Maaliif kaan jaarmiyaa tokko keessa jira, kaan jaarmiyaa siyaasaa kan biraa keessa jira. Itti of kennanii hojjechuu irratti uf qabaa turan. Hagi tokko garuu kan sagantolee gaggeeffamullee miseensa ta'anii kan qooda fudhataa turan ni jiru jechuudha. Wanti guddaan tokko wanti kaasuu barbaadu yeroo adda addaatitti fakkeenya yaada kee waan ati yaaddee qindeessite kana namoonni si harkatti akka diigamu yookaan akka wanti kun galma hin geenye godhan namoota akkasii jiru si waan irratti. Kallattiidhaan wanta akkasii hin turre kallattiidhaan akkasitti diiguudhaaf tattaafatan hin turre garuu maalinni yeroo ati tattaaffii gootu sagantaa adda addaa qopheessitu maal jettu qooda fudhannaan illee murteessaadha. Namni bal'inaan yoo itti argamee tokkoffaa wanta qopheessitutti kasaaraa keessan seentu lammaffaa yaaduma sanallee yaadni sun dagaagaa deema. So kallattiidhaan jigsuu fi tattaaffiin goone garuu rakkoon jiru maalinni inni tokko gara jaarmiyaa siyaasaa tokkotti si shakkaa inni tokko jaarmiyaa siyaasaa tokkotti si shakkaa. Jidduu kanatti ati dhugaamta jechuudha. Maaliif ati bilisa taatee walaba taateet hundayyuu haasofsiifte. Garuu inni kaan maalinni fakkeenyaaf jaarmiyaa siyaasaa akka kamsaatti kan ofiitti ilaala. Afooshaa akkuma kamsa ofiitti ilaala. Yogguu sirna waloo itti himtummoo fageessitti ilaala. Waan sarraa fagoo ta'e wayiitti fudhatee ilaala. Kanaaf haala sanaan kan ta'e. Wanni kuni organization guddaadha. Waldaa tokkummaa uummata Oromoo yookaan
guutuu addunyaatti jedhamee maqaan itti mogga'ee dhaabbatee jira. Biyya Niizerlaandii keessatti bichaa dhaabbate moo akka addunyaa guutuutti dhaabbate bakkaa bakkatti organization kun jira yeroo? Bu'uurri isaa asaa ta'uu malee bakka adda addaatti sochiin taasifamee ture. Akkuma isin jedhasitti namoonni murtaa'an miseensummaa guutanii turanii yookaan miseensummaa qophaa'ee jira. Miseensummaa guutanii turanii Jarman magaalaa Diisildorf keessatti illee namoonni hedduu miseensummaa guutanii turanii. Keeniyaa keessas akkasumas namoonni miseensummaa guutanii jiru jechuudha. Akka koree dhaabee ture jechuudha. Gara biraa immoo dhuunfaa miseensummaa guutuu baatan illee walquba qabaannaan bal'aan ture jechuudha. Biyya adda addaa keessa Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa keessa bakka adda addaa namoonni hedduun waan kana quba qabu garuutti kennanii hirmaachuu baatanis sochiinsaa bakka hunda gahee ture jechuudha. Fakkeenya waldaa kana keessatti namni tokko reefa akkanaa kaasuu yaaltetti miseensa ni horataa jettee jirta. Miseensi tokko namni umriin isaa 18 ta'e waldaa kana keessatti hammatamuu danda'a jettee jirta. Namni kun Oromoo kan ta'e qofa moo kan Oromoo hin taane illee of keessatti hammachuu danda'a waldaan kun? Amma seerri kun weebsaayitii irra marsariitii Oromoo.com irra ni jira bara 2009 kaasee jechuudha gara waggaa 8 jechuudha. Akka waliigalaatti miseensummaan kun kan Oromooti kan saba Oromooti. Achi keessa qabxiileen lamaan tokko ni jira kan akka sablammii biraallee fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf guddifachaadhaan nama tokko Oromoo kan guddifatee maatii isaa ta'e yoo ta'e namni sun maatii Oromoo ta'uun isaa mirkanaa'ee miseensa waldaa kanaa ta'uu danda'a. Gama biraatiin fuudhaa fi heerumaan walitti dhufanii maatii Oromoo tokkoof kan biraa walitti dhufanii namni waliin jiraatu sun yookiin dubartiis ta'uu dandeessi yookiin dhiira Oromummaa yoo fudhate jechuun aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, qabsoo Oromoo kan fuulduraan dhaabban kan hubatee jiru yoo ta'e maatii Oromooti miseensa ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan wanti guddaan tokko gaafii asirratti sagantaalee qophaa'e kanarratti yookaan sagantaa qopheessitan kana biyyoota garaagaraa keessatti akka qophaa'e kana kaasaa turte. Isaan kana keessatti namoonni yaada ofii akkamitti ibsachaa turan akkam ture mee waa'ee isaan irraa miti? Yaada jechuun namni hundumtuu tokkummaa ni fedha. Yeroo dheeraaf tokkummaan gaafatamaa ture uummataan. Garuu tokkummaan kan fedhu uummanni suma tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa jedhu sana. Jaarmiileen siyaasaa otoo tokko ta'anii uummanni Oromoo illee humna horatee waan barbaadu diina ofirraa kaasee irratti xiyyeeffataa turan. Haa ta'u malee kan hundi itti mamalaale yaada haaraa uummatatti kennitu, uummatatti dhiyeessitu hunda si hubata jechuu miti. Kan si hubatu jira, kaan immoo kan yaadni haaraan sun fudhatamee jiraachuu danda'a. Kanaaf bifa tokkoon kaa'uu hin danda'amu. Kan yaadichi gaariidha, jabaadhu jedhanii jiru, kaan immoo kan ittiin qofnes jiraachuu danda'u. Maaliif yaada garaagaraatu jira, ilaalcha garaagaraatu jira. Kanaaf akka tokkotti hundumtuu ilaalaan turre jechuudha. Mee gama biraatiin waan amma garaagarummaan yookaan tokkummaa Oromoo faawundeeshinii kuni jaarmiyaa adda addaati moo tokkummaa uummata Oromooti wanti organizeeshinii kun dalagu mee ifa naa godhu waan kanarratti? Lakki tokkuma garaagarummaan hin jiru maaliif kan ijaaramu waa togaa sana. Waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaatu ijaarama. Achi keessa caasaa adda addaa sochii adda addaatu taasifamuuf karoorfamee jiru. Waldaa sana ijaaruudhaaf fakkeenyaaf biyya adda addaa deemee yookiin immoo oofisa adda addaa deemee nama dubbisuuf dhimma adda addaa raawwachiisuuf seera qabeessa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf eeyyama baasuun narra ture jechuudha. Akka walootti uummanni Oromoo hundumtuu akka itti hirmaatu fayyadamee bu'uurri isaa Oromummaadha. Kanaaf maqaa Oromummaa faawundeeshinii jedhuun eeyyama baasee namoonni tokko maaliif waa tugaadhuma jettee eeyyama baafnee eeka jedhanii jiru. Waa tugaa sanaa kan baasu uummata namni tapha uummanni uffuu ijaaramu fakkeenyaaf waa tugaa Niizerlaandis, waa tugaa Jarmanii, waa tugaa Keeniyaa, waa tugaa Awustiraaliyaa jedhama jechuudha. Sana uummanni uffuu miseensa ta'aa deemu maqaan sunillee akkuma biyya isaatti itti kennamaa deema jechuudha. Kanaaf Oromummaa faawundeeshiniin orgaanaayizariidha. Wanti kun akka ijaaramu, wanti kun akka socho'u qaama taasisu jechuudha. Akkuma bakkaan gaatamu bakkaan gaan waan sana sochoosuudha
wanta seera qabeessa ta'e tokko Oromummaa Faawundeeshiniin eeyyama qabeessa eeyyama waan qabuun haala sanaan kan wanni guddaan fakkeenyaati waldaa kana waldaa tokkummaa uummata Oromoo yookaan guutuu addunyaatti akka dhaabbatee sabni keenya walitti dhufee waan fi jabeeffatu dirqama akka Oromummaa tokkotti baatee irtaati Oromoota irraa yookaan wanti kun akka galma ga'u maal barbaadame maal feeta wanti si feesisu maalni akka waan kun jabaatu yaa jechuun namni tokko sabaaf jedhee waan adda addaa hojjetu achi keessaa faayidaa wayii argachuuf miti. Namoonni kaanis sabboontonni hedduu qabsaa'onni hedduu umurii isaanii guutuu yeroo isaanii dandeettii isaanii beekumsa isaanii hunda kan saba Oromootiif jechaa cuunfanii faayidaa wayiitiif miti sabaaf jechaa. Kanaaf anis waan kana yeroo kootti fudhee yeroo dheeraatti fudhee waan hin qabu waan hin danda'u hunda itti baasaa akka ture kuni sabaaf akka tajaajila kennuuf saba akka fayyaduuf yeroo dheeraadhaaf namni akka gaariitti hin hubanne ture akkuma isin jedhe garuu yeroo ammaa kana yaadicha hubatanii jiru jechuudha. Garuu hubatanii fudhatanii itti adeemaa barbaadan jechuudha. Bakka hangaa tuumee bakka akkasiitti uumamee yeroo akkasii uumame isa jedhu dhiisaniiti akkuma waan ofii uumanii yookiin immoo akka eessatti akka hundeeffamee yookaan hundeessa akka hin beekamneetti fuudhanii deemaa jiru jechuudha. Kun wanta lamaadha jechuudha. Tokko ijaarsi sun yookiin aayidoloojiin sun fudhatama argachuun isaa waan guddaadha. Kan barbaadamu sana jechuudha. Uummanni yookiin sabboontonni waan sana akkas sochoosan akka ijaaran kan barbaadamu tokkoffaan kana. Inni lammaffaan garuu dhugaa jiru jijjiiruun qaban. Ittiin waamamuuf jedhanii abbaan otoo jiru abbaa biraa itti barbaaduu isaanii sirrii miti. Beektota keenya, hayyoota keenya, sabboontota keenya dhugaa jiru, dhugaa Oromummaa, dhugaa namummaa sirreessuu qabu jechuudha. Kanaaf akka uummata Oromootti maalinni kan hin yaada dabarsu yaadni kun yaada barbaachisaadha. Akka sabaatti ijaaramuun hedduu barbaachisaadha. Otoo jaarmiyaan siyaasaa tokkotu nu bulcha otoo ta'e akkuma biyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi tokko mootummaa qaba. Nuti akka Oromootti mootummaa hin qabnu. Mootummaan jiru mootummaa saba ajjeesu Oromoo ajjeesudha malee mootummaa Oromoon hin qabu jechuudha. Biyya keessatti haalli ulfaataadha. Walumaan ta'anillee walga'ii gochuun illee mari'achuun illee ulfaataadha. Garuu biyya alaa kanatti immoo haalli mijaa'aa ta'e yoo xiqqaate ijaarsa kana akka uummataatti ijaaramuun murteessaadha. Akka uummataatti ijaaraman uummata keessa hayyuun jira. Hayyuu aadaa, hayyuu seenaa, hayyuu siyaasaa, maanguddoota jira, dubartootatu jira, dargaggootatu jira. Kun hunduu qooda fudhata jechuudha. Osoo sirnaan itti ijaarame jechuudha. Dirqama namni miseensa jaarmiyaa siyaasaa qofa ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf namni miseensa jaarmiyaa siyaasaa ta'uu barbaanne miseensa hawaasaa yookiin miseensa uummataa ta'ee beekumsa isaatiin, dandeettii isaatiin, maallaqa isaatiin qabsoo deeggaruu jabeessuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf kan hin dhaammatu maalinni yaadni kun yaada gaariidha. Jaarmiyolee siyaasaa hunda hin hammata. Kana jechuun maalinni jaarmiyoleen siyaasaa akka waliin gufachiif, akka waliin dadhabsiif, walirratti osoo hin ta'in akka diinagdee xiyyeeffatan taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma Neezerlaandii kana keessatti hawaasni as jiru baay'ee jabaadha. Jaarmiyoleen siyaasaa hundumtuu yogguu hawaasa keessatti qooda fudhatan akkuma namoota kaanitti qooda fudhatu. Garee tokko keessaas filatamee dura ta'uu danda'a, barreessaas ta'uu danda'a. Kanaaf haaluma kanaan bakka hundattuu akka jabaatu hundumtuu tattaaffii godha gaariidha. Tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hundi.